nagaan waaqayyo waaqa jiraata iddoo jirtan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanala koo hundi keessan akkam jirtu nagaa ani nagaa kooti har'a ergaa tokko mucayyoon obboleettiin keenya tokko simmintoo akkam bitee maatii ishiitti kennu natti himatte yookiin akkam geessuuf natti himattee jirti. Kanaaf amma simmintoo kana agamiin illee akka bitamu maal akka ta'e garaagarummaa simmintootaa illee asumaan sheerii isinii godha har'a jechuudha. Garuu kan sana dura chaanala koo faaraa warri taatan seenaan subscribe godha. Sheer gochuun dagatina ijoollee gaafii qabaniif deebii ta'a waan ta'eef jechuudha. Viidiyoon isinitti tole immoo like gochuu hin dagatinaan isinii jedha. Yaada gaafii qabdan asumaan nagaafachuu dandeessu. Komentii jalatti barreessuu dandeessu. Har'a isheef bitee maatiitti nan asa rakkaba yookiin nan kenna. Sanaaf isinillee karaa kana yoo ergachuu barbaadan ergaa qabdan karaa kamiinuu yoo ta'e isiniif raawwachuu danda'a. Karaa maatiitti yoo ta'e karaa feetanitti wanta ergachuu barbaadan tokko isiniif hanqaqqabsiisa warreen dhiyoo ta'anitti rakkoo tokkollee hin qabuun isiniin jedha. Kanaaf yoo ergaa qabaatan isinillee himachuu dandeessu. Guyyoota ittaanaan kan koollee kan nama biraallee biyyoo garagaantiillee buusuu hin danda'a. Ashawaas nan buusa. Kanaaf isiniin jedha. Isin garuu kanarratti gaafii yoo qabaatan gaafachuu dandeessu. Yaadas yoo qabaatani. Ergaa akkasii immoo yoo qabaatanis immoo karaa keessaa naqunnamuu dandeessu. Viidiyoon kalee gadi dhiisee irratti lakkoofsa waatsaappii koo iimoolleen gadi isiniif dhiisee jira. Karaa sana na dubbiftanii yaada keessan ibsachuu dandeessu. Adhagaa isa kami anuu simmintoo duraan baay'ee normaal tokkuman se'a garuu garaagarummaa akka qabu nan beeka. Har'a immoo anis anaafis sirriitti ibsa ta'a isiniif illee ifa ta'a. Viidiyoo waraabee isiniif gadi dhiisa. Agasitti garuu chaanala koo subscribe gochuudhaan share like gochuudhaan nafaana ta'an isiniin jedha. Banagaraachii laa duraalillee yaada kana yeroo tokko liiv irra taa'e isinitti himeen ture. Ergaa qabdan gara maatii keessanii akkan isiniif qaqqabsiisu yaada dhoksaan illee ergachuu barbaadan rakkoon qabu. Maaliif ani nama sana keessa dabarse waan ta'eef yoollee yeroon nama dhiphisee akkaataan illee yoonan haalli nama mijatu bargitu yookiin yeroo qabaadhee miti kaniin akkas jedhu hoon hojii fedhe qabaachuu baadhe hojiin baay'atu jira waan ta'eef. Kanaaf rakkoo hin qabu. Bakka koo kaleessaa jedhee ilaalee nan dhaqa. Ergaa xixiqqoollee haa ta'u, ergaa gurguddaallee haa ta'u maatii qaqqabsiifachuu yoo barbaadani an dhugaa isiniin jedha. Gadi bu'eetiyyuu yoolleen akkaataa ittiin maatii keessan ilaaluu dadhabdanii yoo jiraate ani viidiyoodhaan yookiin dhoksaatti viidiyoo waraabee isiniif dhuunfaa keessan qofaaf isiniif an ergaa. Warri baadiyyaa baay'ee illee hin beeku daandii isaas jechuun hin deemne hin beeku naan isiniin jedhu. Deemuu nan sodaadha yeroo baay'ee baadiyyaa keessa. Garuu ijoolleen baadiyyaa kanatti baay'ee dhiphatu. Karaa ittiin viidiyoo maatii ilaalanii waan tokko ergaa tokko ergatanii oollee mana sirreessaniif manni kanatti ijaarame sanatti ijaarame karaa ittiin jedhanii ibsaniif hin qabanii normaal sagaleedhaan yoo ta'e maleedha. Kanaaf waan akkasiillee yoo qabaattanii dhimma koof jechuun akka kootitti fudhadhee bakka yeroo koo gubee dhaqee isiniif nan laalan siin jedha. Ani ijoollee baay'eedha dhugaan isiniin jedha. Maatiitti achi miiseejiidhaan maaloo warratti nuu bilbiliidhaan yeroodhaan annan bilbila dhugaa isiniin jedha. Maaloo daqiiqaadhuma lamatti kana ergaa kan akkasii miiseejii iimoodhaan lafa naa kaa'u. Ani garuu daayirektii asii bilbilee ergaa sirrii harkaa fuudhee fi haala sirrii ani immoo ishiidhaa deebisee sagalee deebisaa jechuudha. Maaliif ijoolleen baay'een simiin qabani biyya laa warra taa'anii kaardii akkaataatti bitatan hin dhabu yoo jarri yeroo biriitti keessanii kaardii naa bitaa jettanii maleedha. Warra lambaanetti baay'ee ulfaataadha. Jechuun kaardii bitachuun ulfaataadha. Fakkeenya yeroo manni barumsaa cufame anaa lamba'u fakkeenya jechuun mi'a bituun man ba'a amma gaaf sanaatti
ala ba'u barrii saaqee ba'uun sheemiidha biyya namaatti jechuudha. Warri muluma saammoo alan baanii manuma keessa hojjetan akkaataa itti ba'an hin qaban jechuudha. Angaruu mana barumsaan deemaa achumaan hin kaardii bitadhaa. Suuqiin bituu deemaa achumaan hin bitadha ture. Garuu warri kana hin hojjenne yookiin immoo warra akkasitti hin mijanne kaardii bitachuun ulfaataadha. Naa bitaa jechuun ni qabda. Gizee hundumaa kaardii naa bitaa jettee maa inni siin jechuu danda'u gaafidha waan ta'eef. Maatii kee immoo akka feetetti dubbisu ergaa tasaa dabarfachuu hin dandeessu. Isallee isiniif kan dabarsan isiniin jedha. Ijoollee baay'ee akkas tajaajilaa hin jira dhugaa waaqayyo isinitti mootoo hin taane normaal nan gargaara amma waan hin gargaaruu qabu. Bakka achi akkaataatti bilbilan yoo dhabani ani asiin bilbilaa feenu kanatti akkanatti nuu bilbili kana jedhiini naan jedheeniin ergaa fuudhee deebisee immoo ana keessaa galee ergaa fi karaa feetaniin gargaarsa barbaaddan amma achi jirtanitti isiniin gargaara karaa feetanii wanta xixiqqoo irraa ka'e jechuudha. Maaliif gargaarsi yookiin immoo wanti tokko nama gargaaruun xiqqoo hin qabu kennaanii fi gargaarsi xiqqaa hin qabu maaliif waan ofii keetirraa kaatee nama gargaarta waan ta'eef isiniin jedha. Kanaaf ergaa qabdan yoo jiraate karaa kamiin rakkoon qabu maatii yaaddanii karaa ittiin dubbiftan dhabdanii yoo jiraate tarii warra dhiyoo jiran dhaqee isinii dubbisiisuu hin danda'a. As taa'ee bilbilee ergaa gaarii isinii dabarsuu nan danda'an isiniin jedha. Karaa kanas immoo wanta mi'oota sarpiraayis gochuu dandeessan kennaadhaaf immoo dhoksaatti sarpiraayis nuu godhii akka tasaatti yoo jettan natti himachuu dandeessu. Isiniif hin qaqqabsiisa. Ni isiniin jedha. Isiniif hin qaqqabsiisa akka kootti fagoo deemuu garuu na sodaadha. Kan isiniin jedha. Ammallee biyya ormaatu deemee dhufe garuu rakkoo hin qabu. Yeroo kana xiqqoo nama sodaachisa xinnoo haalonni maleedha. Kanaaf isiniin jedha. Wanta na qaqqabsiisi kana sana jettan isiniif hin qaqqabsiisa. Gaafi immoo isinitti ta'es wanta jiru tokko na gaafadha. Wanta jiru kamirrattu jechuudha. Duras na gaafachaa jirtanii yoon muluullee isinii deebisuu baadhe immoo nu deebisi jedharra deebi'a. Tarii irraanfachuu hin danda'a. Ijoolleen karaa immoo karaa waasaappi telegiraamii seenanii na dubbisu gaafii na gaafatu. Koomentii irrallee gaafii na gaafatu isa deebisuudhaaf baay'ee nama hin dhiphisa. Warreen kana fayyadaman hin beeku warreen yuutuubii fayyadaman. Kanan isiniin jedha. Arraga dhaqeetan yaa'u ka'een jira waan ta'eef dhaqeen haalota jiran isiniif dabarsa. Isa kanarratti kan inni isinii dabarsu gatii simmintootii fi shiboo yeroo garafan manarra diriirfamu sana hin beektu waan ta'eef isaan viidiyoo waraabee gadi isiniif isa baay'eetu na gaafate waan akkasii waa'ee gatii waan manaa baay'eetu na gaafate. Anis yaada koo baay'ee attentionii kan itti kenne waa'ee manaa irratti waan ta'eef kanaafin isiniin jedha. Ammas yoo gaafii akkasiis qabaattan na gaafachuu dandeessu garuu waraabee haala gaariidhaan sirriidhaan isiniif gannan dhiisa jedheen yaada. Waaqayyoon haa jedhu. Daqiiqaa amma jirru malee isa booda nuti hin beeknu waan ta'eef kanaaf yaada ibsachuu barbaadan karaa kamiin natti himachuu dandeessuun isiniin jedha. Erga qabdan karaa kamiin natti himachuu dandeessu haala gaariidhaan. Chaanaalli koo bargit ganaadha garuu warreen itti fayyadamuu barbaadaniifan jedha malee sila chaanaalli koo xiqqaa ta'e otoo hin taane hojii koo irratti hundaa'aadha. Waa'ee chaanaala koo otoo hin taane inni chaanaala koo duraan seenee maatii hin taane illee yaada gaarii waan gaafii kan qaban baay'ee akka ta'an nan beeka. Baay'ee akka qaban gaafii baay'ee. Yeroon waa'ee waayifaayi gadi dhiise yeroo waa'ee manaa gadi dhiise waa'ee qarshii kana gadi dhiise baay'ee ijoollee koomantii isaanii ilaale dhugaa waaqa gaafii yeroo dheeraa kan nuti ta'e nuuf deebiste kan jedhan jiru. Garuu yaada isaanii irratti hundaa'ee miti kan hin gadi dhiise. Kanaaf baay'eettis gaafii kan jiru jira waan ta'e gaafii ta'e karaa ittiin deebii argatan kan dhaban baay'eetu jiru waan ta'e haala yeroo yerootiin isiniif hin deebisaa. Na gaafadha. Oolmaa gaariin isinii jedha. Chaanala koof seenaa warri haaraan taane seenati warri haaraa taatan seenati sabiskiraayib godha. Gochuun hin dagatina. Warri maatii koo taatan asumaan itti fufaa yaada qabdan naaf barreessaan isiniin jedha. Oolmaa gaarii. Bye.